Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa haqni isaanii saffisaan akka kennamuuf mana murtii gaafatanii jiru. Har'as mana murtii kan dhiyaatan yoo ta'u beellamni biroo kennamuufillee beekamee jira. Oduun itti aanu walitti gaarreeffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa kan dur caalaa cimee itti fufuun beekamee jira. Hulaa galaanaatii fi galaana diimaan wal qabatee Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti haalli jiru baay'ee wal xaxaa ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan Finfinneerraa kiiloomeetira muraasa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi injifannoo gagabbataa argachaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummalleen gama isaati opereeshinii Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana yookaan guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin barattoonni Afrikaa jenereetara ficcaaniin hojjetu kalaquun dinqisiifannaa addunyaa argatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaata. Nu wajjin turaan affeerraa kenna. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa haqni isaanii saffisaan akka kennamuuf mana murtii gaafatanii jiru. Obbo Taayyee Danda'aa har'as mana murtii dhiyaatanii jiru. Obbo Taayyee Danda'aa mana sirreessaa Qillinxootti deddeebi'uudhaan himata isaanii hordofaa jiru. Himataawwan sadiin kan himataman deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa haqni isaanii saffisaan akka kennamuuf mana murtii gaafachuu isaanii abukaattoon isaanii himanii jiru. Manni murtii ol'aanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaalu obbo Taayyeen yakkoota ittiin himatamaniin balleessaa raawwatan immoo hin raawwanne kan jedhu irratti murtee laachuuf ture. Har'atti beellamni kan qabame. Haa ta'u malee manni murtichaa beellama biraa kennuu isaa abukaatoo himatichaa kan ta'an obbo Abarraan BBCtti himanii jiru. Dhaddachichi dhimma Taayyee Danda'aa irratti abbaan seeraa tokko waan ka'eef abbaan seeraa sadaffaa nuuf hin ramadamne kan jedhuun qorannicha osoo hin hojjetin hafaniiru jedhamee jira. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an obbo Abarraan manni murtichaa dhimma kanarratti beellama yoo dheeressu yeroo lammaffaaf jedhanii jiru. Beellamni inni duraa onkoloolessa 13/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u ganna keessa hojjetamee murtee onkoloolessa 13 darbe ni dhageeffanna jennee turre. Haa ta'u malee osoo hin hojjetin har'atti nu beellaman manni murtichaa dhaddacha onkoloolessa 13 taa'een abbaan seeraa tokko ka'uu isaatiin galmichi akka hin qoratamin itti himee ture. Sana boodas beellamni har'a onkoloolessa 24tti qabamee akka ture himuun ammas sababa wal fakkaataa kaasuun murteen akka dheeratu taasifameera. Dhaabbatichi abbaa seeraa hir'ate bakka buusuu dadhabuudhaan beellamni akka dheeratu ta'ee jira kan jedhan yoo ta'u kanumarraa ka'uudhaan obbo Taayyee Danda'aa ani nama hidharra jiru waan ta'eef haqni saffisaa naaf haa kennamu, mirgi heera koo naaf haa eeggamu jechuudhaan iyyata barreessee mana murtiitiif galchee jira jechuudhaan BBC'n ibsee jira. Oduun itti aanu hulaa galaanaatii fi galaana diimaan wal qabatee walitti gaarreeffanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru kan dur caalaa kan yeroo kamuu caalaa cimee itti fufee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa paarlaamaa irratti taasisee tureen haleellaa Eertiraa irratti raawwatuun asabiin qabachuuf qophii xumuruu fi guyyaan paarlaamaatti marii taasiseen booda guyyaa muraasa keessatti asabiin akka to'atu ture kan dubbatee ture. Haasofni isaa sun Itoophiyaa caalaa Eertiraan gara lolaatti galuudhaaf qophii cimaa akka gootu taasisee jira. Eertiraatti duuluudhaan haleellaa raawwatuudhaan yookaan lola banuudhaan asabiin qabanna yaanni jedhu gara waraana Itoophiyaatti gadi fidamuudhaan irrattis kan mari'atame ta'uun mari'atame irratti keessoo mootummaatittis rakkoon uumamuun dhagahamee jira. Mari'atame irratti qondaaltotaa fi ajajoonni waraanaa jeneraalonni yaada asabiin lolaan qabanna jedhu irratti walii galuu dhabuun dhagahamee jira. Hedduun isaanii waraana banne asabiin qabanna yaada jedhu kufaa yoo taasisan hedduun isaanii immoo duullee yookaan waraana banne asabiin qabanna
jechuudhaan bakka lamatti kan qoodaman ta'uun dhagahamee jira. Kanarraa kan ka'es muummichi ministeera Itoophiyaa jeneraalota ajajoota waraanaa fi akkasumas qondaaltota waraanaa hedduu irratti tarkaanfii fudhatuun dhagahamee jira. Hedduu isaanii hojiirraa geggeessuun hedduu isaanii gara mana hidhaa hedduu isaanii immoo hidhannoo dhaabbii jala galchuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Qoqqoodamuun ajajoota waraana mootummaa kun immoo mootummaatti bowwoo mataa guddaa akka ta'ee fi lolluu tasanii ka'oo akka ta'u taate hedduun fedhii hin qaban waan ta'eef miidhaan guddaan yookaan injifatamuun dhaqqabuu akka danda'u tilmaamamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e qaamonni garaagaraa muummichi ministeera Itoophiyaa yookaan immoo Itoophiyaan gara lollaa akka hin seenne yaada kennaa jiru. Gara biraatiin immoo Eertiraan yoo Itoophiyaan lolullee yookaan lolatti seenullee kan dhiiftu taate waan dhiiftu hin fakkaattu jechuudhaan hedduun yaada kennaa jiru. Sababni isaas Eertiraan yeroo ammaa kana humna guddaa naannoo Tigraay keessan Itoophiyaa keessatti galchuudhaan haleellaa raawwatuu fi qophii kan xumurte ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsaa jiru. Qophii kana immoo kan taasisaa jirtu qindoomina TPLF garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin ta'uudhaan akka ta'es himamaa jira. Gara biraatiin immoo Masrii fi biyyoonni tokko tokko Eertiraaf daboo bahaa jiraachuun mul'atee jira. Biyyoonni kunneen meeshaalee waraanaa gurguddaa Eertiraa kennuudhaaf Eertiraan haleellaa akka raawwattuu fi bira dhaabbatuufis keessattuu Masriin ifoomsitee jirti. Eertiraan ammallee meeshaalee gurguddaa hedduu argataa jirti. Meeshaalee argatte kanas gara daangaa Itoophiyaatti heddumminaan fe'aa jiraachuunis himamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli ni ka'oo akka ta'u taate biyyoonni hedduun gara Eertiraa goruudhaan Eertiraaf daboo bahuudhaan lola Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'u irratti hirmaatuudhaan akka Itoophiyaa yaadde ta'uu dhabuu mala jechuudhaan hedduu yaada kennaa jiru. Walumaa galatti lola kana jalqabuu fi itti seenuun rakkoo guddaa Itoophiyaa irratti dhaqqabsiisuu danda'a jechuudhaan hedduun yaada kan kennan yoo ta'u lola kanatti seenuun Itoophiyaaf galma barbaadde ga'u irratti rakkoo itti ta'uu danda'a jedhamee jira. Akkasumas hedduun isaanii dhimma hulaa galaanaatiin wal qabatee Itoophiyaan rakkoo jiru furuudhaaf afaan qawweetiin osoo hin taane marii gaggeessuu qabdi, mariidhaan furmaata barbaaduu qabdi jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zooniilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaatti zoonii giddugalatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli deemaa jiru haalaan kan cimee fi miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiru ta'uun beekamee jira. Lola giddugalatti tibbana fuufteedha waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin taasisaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaatti irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kaampii waraana mootummaa hedduu barbadeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo ol'aanaa irratti argatuu beeksisee jira. Haleellaa raawwataa jiru kanaan kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan halkan edaa jechuun halkan 3/2/2025 giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggar magaalota gurguddoo aanota lamaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Halkan sa'a 3tti lola jalqabeen yookaan haleellaa jalqabeen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haleellaa galgala yookaan halkan sa'a 3tti jalqabeen magaalota gurguddoo aanota lamaa jechuun magaalaa guddoo aanaa Tolee, Baantuu fi magaalaa guddoo Qarsaa Maallimaa Adaadiitti sa'aatii wal fakkaataatti tarkaanfii wal fakkaataa magaalota kanarratti fudhatuun waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatuu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa nu dhaqqaban agarsiisanii jiru yookaan ibsanii jiru. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo achuma kibba lixa Shaggar aanolee garagaraatii fi bakkoota garagaraatti tarkaanfii fuufteedhaan fudhataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa turu beeksisee jira. Achuma aanaa Tolee gandoota garagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa kan ture yoo ta'u tarkaanfii ganda Gonaanii fi ganda Bubbisaa jedhamutti humnoota mootummaa aanaalee 3 irraa walitti qabaman akkasumas waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf qopheessaa turan irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoo maddeen garagaraa irraa nu gahan ibsanii turan. Gama mootummaatiin immoo kibba lixa Shaggaritti tibbana mootummaan haleellaa bakkoota garagaraatti yookaan opereeshinii bakkoota garagaraatti gaggeesseen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe kan jedhu odeeffannoo maddeen garagaraa irraa bahaa jiru. Gama mootummaatiin odeeffannoon kun haa ba'u malee kibba lixa Shaggaritti haalli jiru muddamsuu hamaa kan uumee fi kaabinoota fi kaadiroonni mootummaa waan qabatanii gadi dhiisan wallaaluudhaan bakka seenan dhabanii akka jiran odeeffannoon maddeen garagaraa irraa ba'an agarsiisanii jiru.
Haaluma wal fakkaatuun achuma zoonii giddugala kaaba Shaggar aanota garaagaraa keessatti tibbana waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Nutis isiniin gahaa turre sadaasa tokko irraa jalqabee kaaba Shawaa aanota garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe yoo jedhu funyaan Finfinnee jalatti aanaa Sulultaatti akkasumas aanaa warra Jaarsoo fi aanaa Yaayyaa Gullalleetti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Sadaasa tokko 2025 aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Qarree Tokkee jedhamutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooraa waraana mootummaa 2 hojiin ala kan taasisee fi haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira. BKM 2, AKM 79, boombiin 20, hidhannoon 30 kan biroollee hedduudha jedhamee jira. Miidhaan humna namaa irratti dhaqqabsiise baay'ee ulfaataadha. Himulleef kan namatti ulfaatudha. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 118 addunyaa kanarraa godaansisee 100 ol madeesse kan booji'es baay'eedha jedhamee jira. Kana himulleen yookaan gabaasulleen kan namatti hin tolleef namoonni lubbuu isaanii dhaban kun hedduun isaanii kun dirqamaan kan dhaqan kun immoo kan gowwoomfamanii lola kanatti galfaman hedduun isaanii hubannoo dhabu yookaan immoo kaayyoo lolaniif kan hin beekne ta'uu isaanii yaanni yeroo garagaraatti booji'amtoonni kennan ni mirkaneessa. Mootummaanis gama isaatti Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhataa jiru milkaa'aa jira jedhee jira. Lixa Shaggar bakkoota garagaraatti ooppireeshinii bal'aa gaggeessuun waraana bilisummaa Oromoo irratti injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti humna haaraa leenjisaa ture eebbisuu itti fufuu beeksisee jira. Tibbana fufteedhaan bakkoota garagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisaa turuu kan beeksise yoo ta'u haaluma kanaan tibbanas lixa Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbise jedhee jira. Humna guddaa fi akkasumas ga'umsa qabu yeroo dheeraaf leenjisaa ture kana haala ho'aadhaan eebbisee kallattii kaa'uudhaan bobbaasuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin Keeniyaatti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 25 ol yoo darbu namoonni hedduun immoo achi buuteen isaanii dhabamee jira. Keeniyaa naannoo Western Rift Valley jedhamu keessatti sigiga lafaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 26 lubbuun isaanii darbe namoonni 25 ol ta'an immoo eessa akka dhaqqaban hin beekamne. Namoota 30 irratti immoo miidhaan dhaqqabuun gara hospitaala Eldoret jedhamutti geeffamuun yaalarra kan jiran ta'uunis dhagahamee jira. Balaan sigiga lafaa kun kan mudate sanbata ganama yoo ta'u naannawa Tullu Chesongash jedhamutti rooba cimaa roobee booda ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Balaa sigiga lafaa kanaan manneen kumaa ol ta'an barbadaa'uu mootummaan kan beeksise yoo ta'u manneen barnootaa 15 ta'an kan balaa kanaan karaan irraa citee fi qarqaarsii fi wantoonni barbaachisan xayyaaraan kennamaa fi jiraachuun himamee jira. Oduun itti aanu kun oduu kalaqa haarawaatti fi oduu dinqisiisaadha. Barattoonni Afrikaa jenereetara ficcaaniin dalagu kalaquun isaanii addunyaa ajaa'ibsiisee jira. Jenereetarri ficcaaniin dalagu kun barattoota Naayijeeriyaa 4 kan hojjetame yoo ta'u dinqisiifannaa fi xiyyeeffannaa addunyaa argatee jira. Barattoota jenereetara kana kalaqan maqaan isaanii Duuroo Aayinaa Adeebola Akindeelee Abiyoola Faaleek Oluwaatooyinii fi akkasumas Beelloo Inyoolaa kan jedhaman yoo ta'an jenereetara ficcaan fayyadamuun gaazii haayidroojinii oomishuu fi sana booda humna ibsaa maddisiisuu kalaqanii jiru. Kaayyoon kalaqa kanaa inni guddaan jenereetara boba'aan hojjetan kanneen gaazii kaarbomonooksayidii gadi lakkisuun namoota miidhanii fi ajjeesan bakka buusuun jedhamee jira. Adeemsa kanaan barattoonni ficcaan adeemsa elektiroolaayisii keessa yeroo dabru gaazii haayidroojinii gadi lakkisuu akka danda'us mirkaneessanii jiru jedhamee jira. Adeemsichi anniisaan itti uumame ficcaan seelii elektiroolaayitii keessa darbee gaasiin haayidroojinii adda baafame gaazichi filtiraa fi akkasumas goggogduu keessa darbee gara jenereetaraa seena. Kana booda anniisaa maddisiisa jedhanii jiru. Kana booda ficcaan litira tokko sa'aatii 6 humna ibsaa maddisiisuu akka danda'u himamee jira. Kalaqa kana ilaalchisuun hayyoonni yaada kan kennan yoo ta'u yaada kennaniin hedduun isaanii kalaqa kana dinqisiifatanii jiru. Jajjabeeffamuu qabas kan jedhan yoo ta'u wantoonni hafanis fi akkasumas yaaddoo ta'anis kan jiran ta'uu ibsanii jiru. Walumaa galatti kalaqni kun akkuma addunyaatti dinqisiifannaa guddaa argatee jira.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.